Maqaan kiyyaa artist Umar Goobeenaan jedhani pirezidaantii Waldaa Faayin Aartii Oromiyaati. Guyyaa irraa wanni asitti argamneef wanni guddaan egzibiishinii marsaa afuraffaaf Waldaa Faayin Aartii Oromiyaan qophaa'e argisiisuuf asitti argamne jechaadha. Asumaan sagantaa kana ilaalchisee baniinsas asumaan goone jechaadha. Kanaaf daawwattooti keenya kan mirgaa bitaa nu jirtan baga nagaan asitti nu yaamicha keenya dhageettanii baga asitti nu argamtan jenna. Dabalataan ammoo artistoonni guyyaa irraa fakkii garaagaraa qopheessitan isinis baga nagaan dhuftan baga nu argamtan jenna. Kaayoon mata dureen agarsiisa Oromiyaa yookaan afaan Amaaraatiin Oromiyaa gaazexaa kan jedhu kunini wanni har'a qopheessineef inni guddaan Oromiyaan biyya saba guddaa qabdu, Oromiyaan ummata seenaa guddaa qabu, ummata guddaa gaafa Afrikaati. Kanaaf seenaa, duudhaa, qabeenya, teessuma lafisaa maal akka inni fakkaatu ija ogummaa fakkiitiin artistoonni Oromoo akkamitti akka isaan ilaalan, akkamitti akka isaan ummata isaanii dhiyeessan guyyaa irraa kan itti ilaallu ta'a jechaadha. Waldaan kunini mul'ata qaba. Mul'ati isaa gaafa Afrikaa irratti waldaa cimaa dorgomaa kan ta'e arguudha. Mul'ati waldaa kanaa egzibiishinii gugurdaa qopheessaa tureera. Har'a immoo yeroo afuraffaaf ammas artistooti yookaan ogeessi fakkii gara 20 ga'u fakkii yoo xiqqaate 40 ol ta'u qopheessee har'a asitti argamee jira jechaadha. Warra nu cina dhaabbatee jira, warra nu gargaaree jira, fakkeen gaarii warra qabu jira, warra kana immoo har'a asumaan kaasinee asumaan galateeffanne jechaadha. Kanan hojjedhe immoo kanadha. Fakkii irreechaatu hojjedhe. Irreecha egaa kanan hojjedhe tokkummaa uummata Oromoo akkaataan ittiin ibsuu danda'u as keessatti jechuun uummanni Oromoo yeroo akkamii akka inni tokkummaa isaa itti tokkummaadhaan dhufe waggaatti al tokko yeroo birraa yeroo inni waaqa isaa galateeffatu yeroo wanti jedhu kana ibsuudhaaf anan tokkummaa uummata Oromoo akkamittiin argachuu danda'a jedheen tokkummaa isaanii as keessatti tokkummaa uummata Oromoo ittiin ibsuudhaaf
kanan kaasedha jechuudha irreecha. Galatooma isiniin jedha maqaan koo Daani'eel Asfaaw ogeessa fakkiiti. Waggoota dheeraadhaaf ogummaa kanarratti kalaquun jira. Akka hojjetaa mootummaas gita hojiin ogeessa aartii ta'een hojjechaa jira. Miseensa waldaa Fine Artii Oromiyaa miseensa tokkodha. Qophii kanarratti waan hin dhiyeessee qalbii irreechaa isa jedhuun waggaa lamaan dura kaniin hojjedhee deebiseetan qophii kanaaf uummataaf lammata agarsiisuuf qopheesse. Yeroo baay'ee kalaqa keessatti yeroo baay'ee dandeettii yookiin kalaqa aartii kanaa ittiin dagaagsuuf yookiin sadarkaa barbaadamuu bira ga'uuf carraaqee gochuun jira. Yeroo baay'ee adeemsa kalaqummaa ogummaa painting irratti yeroo baay'ee subjectiin koo portreetii namaati, fuula namaa kaasuudha. Kun isa amma yeroo dhiyootti kan kalaqeedha, kan hojjedheedha. Fuula dubartiiti. Kana hojjedhe dandeettii koo ittiin calaqqisuuf. Inni kunis meeshaa aadaa Oromoo kan ittiin calaqqisuudha. Meeshaalee manaa, meeshaalee alaa, meeshaalee jireenyaa kan ittiin Oromoo fayyadamuudha. Maqaan koo Alamaayyoo Daandanaan jedhama. Fakkii kanaan hojjete. Fakkii artiist Hacaaluu Hundeessaati. Exhibitionii waldaa Fine Artii Oromiyaa kan qopheesse irratti fidee dhufee jechaadha. Amma exhibitionii irratti ilaalamaa jira jechaadha. Argaan jedhama. Waldaa Fine Artii Oromiyaa keessatti durataa barreessaadhaan tajaajilaa irra. Waldaan keenya baay'ee akkuma agartanitti yeroo yeroodhaan waggaadhaanis ta'ee fakkii akkanatti sagantaa akkanaa qopheessinee haala jiru kanaan akkuma arganitti fakkii adda addaa teeknika adda addaatiin kan hojjetame fakkii isiniif agarsiisaa irraa haaluma kanaan ani kanarratti qophaa'ee dhufee mata duree Oromiyaa jedhuun sagantaa qopheessine fakkii agarsiisa kana qopheessine kanarratti immoo Oromiyaa kaasnu gootota waan hin daganneef maafan gootota maafan hin yaadanne kanan jedhurraa kan ka'e Jeneraal Taaddasaa Birruu fi muuziqaarraa immoo artiist Alii Birraa yaadadheetan fakkii isaanii hojjechuudhaaf hin yaade jechaadha. Maqaan koo Darajjee Sumneessaan jedhama. Fakkii aartii aadaa Oromiyaa kan ibsu qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Fakkii koo lamaan kana kan fidee dhufe aadaa keenya kan ibsu tokko kan Karrayyuudha tokko kan Shawaadha. Karrayyuu ani jiraata naannoo Adaamaa magaalaa Adaamaan jiraadha. Naannoo Adaamaa Karrayyuun baay'inaan waan jiranuuf aadaa saba isaanii ibsuudhaaf qalama koo sharaa qabadhee yaada kana akkamitti sammuu kootiin isaan yaada aadaa isaanii ibsuu nan danda'a jedheetan akkanatti qalamaan qabadhee dhiyaadheera. Maqaan kiyya Girmaa Bultiin jedhama. Fakkiin kun anaan hojjedhe mata duree Abbaa Gadaa kan jedhu nan hojjedhe. Meeshaan ittiin hojjedhe immoo kaanvaasii fi halluuwwan garaagaraa kan ta'u teeknika painting jedhamuun hojjedhe. Painting isaan keessatti immoo akkaataa realizimiitiin nan hojjedhe jechuudha.